Jaalala keessa osoo hin seenin dura wantoota beekuu qabdu 4. Viidiyoon kun dubartootaafis akkasuma dhiiraafis ni ta'a jechuudha. Inni tokkoffaan nama jaalallee isaatirraa yookiin jaalallee isheetirraa adda baatee dhufte yookiin adda bahee dhufe ji'a 6 hin guunne waliin jaalala hin eegalin. Sababni isaa isaan lamaan deebi'anii araaramuu danda'u waan ta'eef gaafa isaan araaraman immoo ati ni miidhamta. Inni lammaffaan nama jaalala duraa keessatti miidhamee gara kee dhufe waliin jaalala hin eegalin. Sababni isaatis namni kuni gara sanitti miidhame yookiin miidhamte gara kee dhufte waan ta'eef gaafa sirratti fayyite si miitee si biraa deemti yookiin si miidhee si biraa deema. Maaliif jennaan namni kun jalqabumaayyuu karoorri nama sanaa sirratti fayyuudha malee sirraa jaalalli qabee miti waan ta'eef ati immoo miira jaalalaa keessa jirta yookiin nama sanaaf jaalala qabda waan ta'eef jaalala keessatti immoo miirri keessan lamaan tokko wanta hin taaneef guyyaa gara guyyaatti kan miidhamaa deemu sumadha. Dhumarras namni kun dhiisee si biraa deemaa jechuudha. Inni sadaffaan nama dhiifama hin beekne. Egaa yeroo hedduu dogongorri iddoo kanatti uumamu dubartoota ta'anii akkasuma dhiirota ta'anii namoonni dhiifama hin beekne ni jiran. Badii balleessanii badii isaanii sanatti illee amananii kan dhiifama hin gaafanne hedduu isaaniitu jiran. Akkasumas namni isaan jaallatu sun yeroo hunda badii ofiilleessanii badii sanaaf akka namni sun dhiifama isaan gaafatu barbaadu. Wanti kun gama lamaanuu ni jira. Inni kun bilchina sammuu yookiin hanqina bilchina sammuuti jechuudha. Nam tokko yoo bilchina hin qabne akkanatti yaaduu danda'a. Egaa nam tokko dhiifama gaafachuu dhiisuun hanqina bilchinaati. Akkasumas gaafa immoo namni tokko itti balleessee ofii deebi'ee dhiifama gaafate nama sana akka waan gadhaantummaatti namoonni fudhatan hedduutu jiran jaalala keessatti. Egaa badii ofii beekanii dhiifama gaafachuun olaantummaadha malee gadhaantummaa miti. Dhiifama san immoo namni beekellee fudhate beekumsa guddaa waan ta'eef. Kanaafuu nama jaalala keessatti dhiifama hin beekne waliin tasumaayyuu jaalala hin eegalin. Inni arfaffaan nama yeroo hunda ofiisi barbaadu qofa. Ati yeroo barbaadde argachuu kan hin dandeenye akkasumas bilbilaanis ta'uu danda'a. Nam tokko yeroo isaa si kenne yookiin yeroo ishee si kennite si faana haasa'uu kan hin dandeenye osoo onlaayinii taa'u nama chillaa sitti jedhu nama sirratti of gatee sitti of kennee akkasumas sa'aatii siif kenne sanatti waa'ee jiru sitti haasa'uu hin dandeenye. Yeroo hunda qaamanillee haa ta'u suma kan bilbilu sumatu wal argina jedhaan sumatu waa'ee jireenyaa waa'ee boruu cinqamaa jira yoo ta'e jaalalli kun gamtokkee yookiin jaalala nama tokkoon adeemaa jirudha waan ta'eef miidhaa guddaa qaba jechuudha. Akkasumas yeroo ati nama sana faana haasoftu egaa haasaa haasofnu keessatti wal dhaggeeffachuu namni jaalannu tokko akka nu dhaggeeffatu yookiin akka nu dhaggeeffattu barbaanna waan ta'eef jalqabumarraayyuu gana haasaa tokko yoo ati jalqabde dhiisi ani wanta akkanaa duraanuu nan beeka ani nan beeka wanta haasoftu san namni sun hin beeku bara yookiin isheen hin beektu. Garuu jalqabumaayyuu namni sun miira dhaggeeffannaa yookiin siif miira hin qabu waan ta'eef wanta ati haasa'u kaate sana afaanitti si qaba jechuudha. Yeroo hundumaa afaanitti si qaba. Ati immoo yeroo kanatti miirri keellee ni cabaa jechuudha. Kanaaf nama boruuf karoora sifaanaa baafachuu hin dandeenye nama boruuf karoora sifaanaa hin qabne nama si dhaggeeffachuu hin dandeenye waliin jaalala hin eegaliniin jedha. Egaa viidiyoo kanarraa waan hedduu hubattu jedhee tana yaada. Wantoota bal'aa waa'ee jaalalaa waa'ee bultii irratti akkasumas walaloo garaagaraa argachuudhaaf gara urjii entertainment YouTube irratti sarchi gootanii argachuu ni dandeessu. Yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa. Galatoomaa.